Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Akkam jirtu nagaadha. Maatii yuutuubii keenyaa kan taatan hundumtinuu biyya keessas biyya alaas kan jirtan. Akkam jirtu duraan dursaa bagaa ayyaana waggaa haaraa nagaadhaan geessanii isiniin jechaa. Guyyaa har'aa sagalee baay'ee namatti toluu fi guyyaa kana utumaa bakka jirtanitti Waaqayyoon galateeffachaa waan qopheeffattan ayyaana haaraa kana yookiis waggaa haaraa kana keessatti ittiin nyaachaa sagalee kanas yookiin yuutuubii kana akka dhaggeeffattaniitii fi maqaa gooftaatiin isiniif qopheesseetaniin jira. Kanaaf egaa duraan dursaa warri maatii yuutuubii kanaa taatan guyyaa hundumaa obboloonni keessan warri kanan argannellee bakka jiranitti akka argataniif sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan gahee keessan akka baatan maqaa gooftaatiin isin gaafadha. Warri haaraa har'uma gara yuutuubii kanaatti dhuftan immoo subscribe gochuudhaan maatii yuutuubii kanaa taatanii gara fuulduraatti illee ergaawwan haaraa sagalee Waaqayyoo nama bohaarsu gara fayyinaatti nama geessu gara jireenyaatti nama geessuu fi nama jajjabeessu yeroo rakkinaattis yeroo gammachuuttis Waaqayyo keenya faana akka jiraannuutii fi ergaa isinii daddarbu hundumaa akka argattaniif subscribe yoo gootan yeroo hundayyuu notification isaa isin ga'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu subscribe gochuudhaan maatii akka taatanii fi maqaa gooftaatiin isin gaafadha. Guyyaa har'aa immoo gaa ayyaana waggaa yookiis immoo kan bara haaraa kana keessatti yeroo kabajannu bakka jirtan hundumaatti bara darbe keessatti maalin ture Waaqayyo wajjiniin akkamittan jiraachaa ture akkamittan deddeebi'aa ture gara fuulduraatti maal kareeffadheetaniin jira jettanii asumaan akka dhaggeeffattaniitiif isinii qopheessan jira. Faarfannaa boqonnaa 95 lakkoofsa 1 irraatii kaasee hanga lakkoofsa 3tti kitaaba qulqulluu of biraa warri qabdan dubbifachuu dandeessu afaan Oromoo isaatiin jechaadha. Kanaafuu maal jedha? Waaqayyoof galata haaraa dhiyeessaa. Lafti hundinuu Waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyoon galateeffadhaa. Maqaasaas eebbisaa. Guyyaa guyyaattis fayyisuusaa jajadhaa. Dinqii inni saba hundumaatiif godhe hundumaa dinqii isaa namatti hima. Waaqayyo guddaadha. Galatas guddaa qabaa'oo. Inni waaqota hundumaa irratti kan sodaatamedha. Waaqonni biyya lafaa yookiis immoo kan warra waaqa hin beekne waaqni isaanii seexanootadha. Waaqayyo garuu waaqaaf lafa uume jedha. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Kun nama hundumaarraa kan eegamudha. Waaqayyoon galateeffachuun, Waaqayyoon jajachuun, maqaa isaa guyyaa guyyaatti waamuun hunduma keenya irraatii nurraa eegama. Sababiin isaa waaqaaf lafa uume. Galata haaraa fidaafedha. Galanni Waaqayyoof barbaachisu kan guyyaa tokko galateeffannee guyyaa biraa immoo dhiifnu miti. Har'as galateeffachaa, borus galateeffachaa Waaqayyo wajjin jiraachuu qabna jechuudha. Har'a ayyaana kana sababeeffannee ayyaana waggaa haaraa kana jechuudha. Waggaan haaraan kun wagguma waggaan jijjiiramaa deema. Bara darbe bara 2015 waggaa har'aa kabajannee turre. Waggaa haaraa jennee kaan akkaataa amantii isaatti inni kaan sirbaan dhugaatiidhaan nyaataan kaan wayyaa haaraa bitee meeshaalee haaraa waggaa haaraatti mana koon gashadha jedhee namni waan qabu qabeenya isaa hundumaa dhangalaasee ittiin kan ayyaana sana gammadee ooludha. Waaqayyo garuu bara baraan haaraa mitachuma jira. Baroonni ni darbu, guyyaan ni darba. Guyyaan nuti har'a haaraadha jennee kabajannee ittiin gammannee oollu kun guyyaa tokko booda waggaa haaraa miti. Deebi'ee isuma sana jechuudha. Waanuma barana argine isa darbe isa dhufus akkasuma argina. Barattaanus waggaa haaraa numa kabajna. Erga dhalanneetii kaasee hanga yoonaatti waggaan waggaa haaraa jennee ni kabajna. Waggaa haaraa qofaas miti. Ayyaanonni baay'een jiru kan nuti kabajnu jechuudha. Ayyaana gannaa irratti akkasumas kabajannaa ayyaana qillee jechuudha. Waggaan inuma kabajnaa. Faasigaa waggaan inuma kabajnaa. Jijjiirama waggaas waggaan inuma kabajnaa. Gammachuu keenyaan dabarsina jechuudha. Waggaan hundumtinuu kan dhufu nama hundumaaf waan hunduma wal qixa qabatee hin dhufu. Inni kaan yeroo itti gammachuu isaa dabarsu, inni kaan immoo boo'ichaan yeroo itti dabarsu jira. Barana boo'ichaan yoo dabarse bara isa dhufu immoo gammachuudhaan dabarsa. Baroonni akkasitti wal jijjiiraa deemu jechuudha. Nuufi
bar tokko bara gammachuu, bar tokko bara gaddaa, bar tokko bara qabeenyatti argannu, bar tokko immoo bara itti dhabnee rakkannu jijjiiramaa deema. Kanaaf egaa Daawitis immoo Waaqayyoof galata haaraa fidaa galateeffadhaa jedha. Barri yoo jijjiirame, guyyaan yoo jijjiirame, Waaqayyo hin jijjiiramu. Galata guyyaa guyyaatti rakkina jirru keessattis, gammachuu qabnu keessattis Waaqayyoof galata fiduu qabna jechuudha. Baroota kan jijjiiru isa, ofii isaa hin jijjiiramu Waaqayyo, garuu baroota immoo hin jijjiira. Baroota kan jijjiiru, ofii isaa kan hin jijjiiramne, bara baraan kan jiraatu Waaqayyo keenya kana. Galata haaraa fiduufiidha qabna. Galateeffachuudha qabna. Kanaafuu guyyaa har'aa bakka jirtan hundumaatti yaa Waaqa koo guyyaa kanaan kan na geessii, kan guyyaa kana na agarsiisesii, kan bara darbe keessatti lubbuu isaanii kan dhaban baay'eetu jiru. Guyyaa har'aa kanallee qe'ee isaanii irraa, qabeenya isaanii irraa buqqa'anii immoo akkasumatti bakka hin taane keessatti, dunkaana keessatti kan maatii isaanii qabatanii rakkina keessa kan jiran jiru. Warra achi keessa jirrus yoo jiraanne, qe'ee keenya irraa, maatii keenya irraa buqqa'anii kan jirrullee yoo jiraanne Waaqayyoof galata haaraa fiduudha qabna jechuudha. Barri inni baran akkas ta'e kun bereger immoo waan haaraatti nu jijjiiramuu danda'a. Waaqayyo baroota inni jijjiiru, mootummaa inni jijjiiru, nama kan jijjiiru, lafa kan jijjiiru, qilleensa kan jijjiiru Waaqayyoodha waan ta'eetiif jechuudha. Waaqayyo ni jijjiira waggaa waggaatiin yookiin immoo guyyaa guyyaatti, sekondiitti, daqiiqaatti illee wanta lafa kanarratti ta'u hin beeknu. Waaqayyo garuu beeka. Waan har'a miti. Waggaa 1000 kana booda, waggaa 2000 booda wanta ta'u lafa kanarratti Waaqayyo ni beeka. Waaqayyo duraatii kan dhokateeru hin jiru. Kanaaf Waaqayyoof galata fiduudha qabna. Ofii keenya homaa maa hin baafnu, waa hin baafnu nuti. Daawit yoo akkas jedhe, ani homaa nama waa hin baafnedha, ani raammoodhaam si fuulduratti jedhe. Iyyoobis akkasuma jedhe, ani raammoodhaadha. Kanaaf Waaqayyoof galata fiduutu nutti barbaachisa. Waaqayyoof galata galchuun Waaqayyo kan nurraa barbaadu kanumaam, waan biraa hin qabu. Sekondiitti, daqiiqaatti, libsuu ijaatti illee eegumsi isaa nurraatii addaan bahu. Kanaaf immoo Waaqayyoof waan kaffallu gatii hin qabnu. Waaqayyoof gatiin nuti kaffallu galata qofaadha. Galata qofaa nurraa barbaada. Iyyoo'el boqonnaa 2 keessaatii kan inni dubbatu, wayyaa keessan hin tarsaasinaa, garaa keessan tarsaasaa. Miikiyaas boqonnaa 6 keessatti immoo Waaqayyoof maalan qabadhee fuuldura Waaqayyootti dhiyaadha. Dhuguma inni korbee sanarraa barbaada, hoolaan irraa barbaada. Ayyaana kabajuu keessatti hoolaan nuti qalannu, sangaan tumaames nuti qallu, hundumti nu Waaqayyoof miti, ofii keenyaaf nuti. Waaqayyo nurraan barbaadu kana. Kan Waaqayyo nurraa barbaadu galata qofaadha. Waaqayyo kan nurraa barbaadu maqaasaa akka nuti jajannudha. Maqaasaa ol akka nuti qabnudha. Waaqa keenya jajachuun nu barbaachisa. Kanaaf Daawit asirratti galata haaraa fidaa fi Waaqayyoo fi maqaasaas jajadhaa, fayyisuusaa jajadhaa. Inni waaqota hundumaarra caalaadha. Waaqota waggaa inni waaqni baay'eetu jira lafa kana irratti miti. Ani waaqa jedhamanii seexanoonni namoota burjaajessanii namoonni kan itti waaqessaa jiran jechuudha. Bifa xinqaalaatiin, bifa qaalluutiin, kaan immoo bifa nam uume yookiis nam tolchee kan nuti jennu kana jechaadha. Fakkiitti sagaduudhaan Waaqayyo fakkiittis hin fakkeeffamu. Waaqayyotti wanti fakkeeffamu kamiyyuu hin jiru. Isaan seexanootadha masirraatiin. Warri waaqonni tolfamaan kun isaan seexanootadha. Homaa baay'ee baasuu hin danda'u. Waaqayyo garuu waaqaaf lafa uumedha. Waaqaaf lafa isa uume kana Waaqayyoon kan nuti galateeffachuu qabnu jechuudha. Waaqaaf lafa isa uume kana kan nuti maqaasaa ol qabuu qabnu. Kanaafuu yaabboloota koo baroota darban haala adda addaatiin dabarsuu dandeenya. Baroota darban keessatti jechuudha. Rakkinaan kan dabarsine jiraachuu dandeenya. Gaddaan kan dabarsine jiraachuu danda'a. Boo'ichaan kan dabarsine jiraachuu danda'a. Gammachuudhaan kan bara keenya isa darbe kana keessa dabarsine jiraachuu danda'a. Warri gaddaa turres, warri rakkachaa turres rakkinichi akka inni nurratti hin hafne beekna, amanuu qabna. Rakkinichi ni darba. Hin irraanfatama. Waaqayyo nu irraanfachiisa. Kanaafuu baroota darban keessatti rakkinni ati keessa turte, gidiraan ati keessa turte, boo'ichi ati keessa turte, Waaqayyo sirraa dabarsee haqee si irraanfachiisee bara gaariitti akka inni si jijjiiruutii fi Waaqayyoon galateeffachuudha qabna. Warri kanaan dura jireenya keenya keessatti qormaan otoo nu mudatiin haaluma ta'u ta'eeyyuu jechaadha. Dabarsaa turres immoo Waaqayyo bara isa dhufu kana keessattis akkasuma
bara gaarii akka inni nuuf godhu, bara gammachuu akka inni nuuf godhu Waaqayyoon galateeffachuu qabna jechuudha. Kanaatiifuu baroonni ni jijjiiramu, guyyaan ni jijjiirama, waan hundumtinuu ni darba, Waaqayyo garuu hin darbu. Isa hin dabarre kana Waaqayyoon jajachuudha qabna. Waggaa haaraa kana keessatti waggaan haaraan Waaqayyoof hin jiru. Nuuf garuu waggaan haaraan jiraachuu danda'a. Baroota lakkaa deemna waan ta'eef baroomsa lakkoofsisuu seera uumamaa keessatti kan inni dubbate sagaleen Waaqayyoo halkanii fi guyyaan kan inni walirraatii adda ba'e baroota ji'oota guyyoota akkattiin adda baafnee lakkaa'uu dandeenyuutiifidha. Waggoota hedduu akka nuti dandeenyuufidha. Kanaatiif halkanii fi guyyaa gargar baasee kaa'e Waaqayyo. Kanaafuu halkan dukkanaan guyyaa ifaan adda baasee nuuf kaa'e kanaatiin amma lakkoofnee waggaa bara 2015 irraatii gara bara 2016tti ceeneetu jirra jechuudha. Kanaafuu 2016 kan immoo Waaqayyo bara itti Waaqayyoon gammachuudhaan faarfannu, bara itti Waaqayyoon gammachuudhaan galateeffannu, galata haaraa guyyaa guyyaatti kan Waaqayyoof dhiyeessinu nuuf haa godhu. Gooftaan bakka jirtan hundumaatti isin haa eebbisu, isin wajjin haa ta'u. Kanaafuu ammas irra deebi'ee haaraa warrumti har'a viidiyoo kana dhuftanii argitan sabiskiraayib gochuudhaan maatii yuutuubii kanaa taatanii guyyaa guyyaatti ergaawwan isinii daddarban illee akka dhaggeeffattaniitii fi maatii akka taatanii fi maqaa gooftaatiin gahee keessan ba'an jedha. Warri maatii nuuf taatanis immoo warra kaaniitiif illee sheer gochuudhaan akkasumas immoo laayik gochuudhaan namoonni kaan akka argataniif obboloota keessaniif jechaadha. Gahee keenya haa baanu, sagalee Waaqayyoo walaa barsiifnu, walirraas haa barru. Gooftaan isin wajjin haa ta'u. Kanaafuu eebbifamaan jedha. Waggaa haaraa ayyaana haaraa isiniif